obboleettii koo akkuma argaa jirtanii obboleettiin keenya kuni dhukkubsattee jennaan gara hospitaalatti geessanii achitti gatanii jedhanii ashama harka fuunee hordoftoota kabajamtoota channel YouTube askanatti argamtanii jirtu ani jira nagaa kiyya galata waaqayyoon egaa akkuma argaa jirtanii obboleettiin keenya kuni gara mana yaalaatti dhukkubsattee achitti gatan jedhanii ergataniin booda akka sammuu taatee dhukkubsattee jechuudha akkuma argaa jirtanii dhukkubsattee jennaan araboonni yeroo shin akkasaatu ani dhukkubsattee sammuu sirriin hojjetu egaa maal godhan jechuudha akka muuziqaa wayii irratti qanabranii takka waan isheen gizee kana godhattu isheen sammuu dhaabdeetii jirti yaa ofiin beektu waan ta'eef akka waan sirbitu wayiitti muuziqaa wayii irratti qanabranii galakkisan jechuudha gara TikTokitti namoota baay'een barreessaa fi akkasuma mucayyoon tuni eessa akka jirtu nutti himaa gaafa jedhanillee humtoon dubbatu egaa obboleettiin keenya tokkollee mucattii kana nan beekaa jettee asaati turte jechuudha akkuma beekamu mucayyoon tuni turteetii jirti erga mana mustashfaa keessatti geeffamtee anillee gidduudhaan dubbadheetan ture jettee obboleettiin keenya anillee dubbadheen ture homtuun jala fuudhuu didee nama baay'eetti illee gara keessatiin ergee itti himee jettee egaa obboleettiin keenya kuni erga akka sammuu taatee turteetii jirti biyya Beerut keessatti jedhanii anin beekulleedha waaqayyo obboleettii keenya sammuu ishee nuuf yaa deebisu dhugaa dubbachuuf hedduu tokko nama gaddisiisa maal jennaan ijoolleen keenya yeroo tokko takka beektanii akkanatti namni nama hin qabne ilaala namni nama hin qabne dhugaa dubbachuuf osoo mucayyoottanaa namni sagalee ta'uuf qabaatte mucayyoon tun amma ta'e sammuullee hin dhabdu dhukkubsattee mana hakiimii keessatti gaafa gatanii sammuun isheetillee sirrii hojjetuu dide jechuudha mucayyoon tun hakiimii keessa dura dhukkubsattee mana hakiimiitti geessanii achumatti gatanii jedhanii waan baay'ee nama gaddisiisudha achi keessatti akka sammuu taatee nama hin beektu homaa hin beektu furmaata argachuu hin dandeenye jechuudha egaa namoonni ijoolleen akkanaa kun baay'eedha biyya ormaa keessatti namoonni akkanatti sammuu dhabee egaa akkasii namoota akkanaa tiif sagalee ta'uun akkasumas immoo nama itti barbaaduun barbaachisaadha osoo abraati sheerii godhu namni ishee ilaalee yoo hin jiru jechuudha arabummaa takkattiitu isaayyuu akka waan sirbituu tokko isheen akka waan dhukkubsattu illee hin fakka eenyuun jennee sirba muuziqaa wayii irratti qanabraniiti kan galakkisanii beektanii dhugaa dubbachuu waan gara jabummaa isaanii ilaala osoo amma muuziqaa sana irratti qanabranii galakkisanii isanii osoo amma ta'ellee afaan namni hin jiraachuu danda'a namuma saniinuyyuu mucayyoon tun akka dhukkubsatte yookaan afaanuma beekaniinuyyuu irratti barreessanii galakkisanii kun furmaata tokko argachuu dandeessi mucayyoon tun yaa'u amma fayyaa qabanitti maal jechuu dhafanii amma fayyaa qabanitti nama jaalatti araboon kanaafiyyuu yeroo hunda maalan jedha dhugaa dubbachuu fi yeroo hunda hojiilee maan taanii of eeggannoon nuumatuma keenya beektanii itti cinqamuu akkasuma hojiilee ta'e waan kamiyyuu maan taane itti cinqamuun barbaachisu bakka namaan taanetti hin hojjettaa bakka siiteetti hin hojjettaa bakka siin taanetti hin dhiista akkas dirqama miti jechuudha maaliifi sammuu keetti as cinaannaqee waan akkasii hojjechuun baqa hanga ati fayyaa qabdutti bichaadha kas jaallatan sii galee os ati si dhukkubsatte yoo ati fayyaa dhabde baasanii talatti si gatu akkuma argisanii jechuudha namni abbaa kanaas hin jiru namni sin beeku maan hin jedhu akkanatti rufatti baatee rufatti baafta sii galee kanaafiyyuu of eeggannoo gochuun barbaachisaadha yeroo kamiyyuu yeroo nan jiru obboleewwan keenya baay'een isaanii zayitiidhaan kan gubatanii dhugaa dubbachuuf guyyaa jechuudha waan balaa kanatu ta'aa oola jechuudha
maalifi of eeggannoo dhabuurraan kan ka'e isinii galee tacannaaquu waan akkasiin barbaachisu biyaansi yoo xiqqaate waan mafee irratti iyyuu maan taane dhugaa dubbachuuf ani waan dhugaa ibsu isinitti hima yeroo kamiyyuu maan taane sammuu keessannas canaannaqina jireenya biyya lafaatiif jedhee jireenya xiqqishuu tanaaf jedhee sammuu kiyya biisiin godhu jechuudha. Hojii waan fee kamii irratti iyyuu maan taane ijoollee amma fakkeenyaaf ijoollee Araffaa nama dhufan beektanii yaa'u yeroo kana biyya Arabaatu iyyuu yeroo duraatirraa iyyuu amma baay'ee tokko beektanii xiqqoo ishee warra haaraadhaaf iyyuu dhugaa dubbachuuf kan ta'uuf miti inni beektu warreen beektanis jechuudha. Maaliifin akkana jedhe seetan dhugaa dubbachuu waan an argeefi ijoollee nama dhufanii egaa akka duraati miti wanumtu hunduyyuu amma nuuroon waddadee waa hundumtu iyyuu isinii galee akka duraanitii miti wanumtu hunduyyuu akka duraanii lash ani Araboon hundumatu amallashee jijjiirrata haala guddinnatii nuurootirraan kan ka'e waan makamirrayyuu dura jalqabamee ammaa fi durri addaan kanaaf kan duraa ilaala kan ammaa ilaala baay'ee tokko liyyinnatii qabaa jechuudha. Amma baay'ee wanumtu hunduyyuu ni cima akkuma nuuroon cimu wanumtu hunduyyuu cimaatii deema dhugaa dubbachuuf amma ani yeroo tokko akkanan jedha osoon akka duraa sanii osoo amma ta'e yoo akkaman godha kan jedhu tokko sammuu kiyya keessa dhufa dhugaa dubbachuuf maalifi ani wanumtu hunduyyuu amma akka duraatii miti isinii galee ijoollee baay'ee nama baqa ani beeku ግን ana dura naa wayya dhugaa dubbachuuf jalqaba gisee dura dhufu yeroo san wayya maalifi jalqaba yoonen jedhu ani gisee san wanumtu hunduyyuu tashaashaaladha namnillee tashaashaaladha dhugaa dubbachuuf namnumtuyyuu addaan kan ammaati fi kan duraayyuu addaan maalifi Araboonni dhugaa dubbachuuf jijjiirama guddaa qabu maalifi ijoollee amma dhufan kana meelala aaraan amma isaan barsiisuudhaaf nuyi amma qaazedhanii yeroo sanitti qaazedhanii targaagidhaan waa hunda nu barsiisa. Amma garuu namni dhugaa dubbachuuf iyyuu wajjin iyyuu hin barbaadu jechuudha isinii galee ani waan an argeefi jechuudha. Baqa ittuma iyyumaa yookiin immoo ofirraa baasanii gatuu yookiin immoo baqa waan akkuma barbaadan godhu dhugaa dubbachuuf. Danda'a kana engidihi waan baay'ee nama gaddisiisudha. Ijoolleen keenya tokkoon isaanii akkuma argaa jirtan dhugaa dubbachuuf yeroo baqa guyyaa guyyaadhaan argaa jira. Yeroo guyyaa guyyaadhaan miidiyaa kanarratti inumaan argaa jechuudha. Ijoollee rakkina guddaa keessa jiranii haala birrii kan qarshii ergatee hin beekne waggaa 12 waggaa 13 os baqa manuma Arabaa keessa kan siruma baqa uumaa ittiin dhaga'amne akkanumatti zim jedheetuma kan hojjetu. Ijoollee meeqatu jira. Takkaa lama hin qabu jechuudha. Kuwait keessa, Bahrain keessa, Dubai keessa, Saudi Arabia keessa biyya hundee jira dhugaa dubbachuuf. Ani yookiin biyyi tokko sirrii miti jedheen biyya san jibbaa ture jechuudha. Sanis waan argu sunis akkasuma wal fakkaataa ta'e dubbiin. Araboonis wal fakkaachuma taate jechuudha wal fakkaataa taate. Isinii galee innaa akkasii waan baay'ee dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko ni cima jechuudha. Engidihi akkasiin jechuun jaalladha. Obboleetti keenyas immoo waaqayyoon sammuu ishiitti deebisee haadhaaf abbaa ishii nagaan ishee agarsiisu ammana erga argamtee yaa amma ta'e iyyaafannoodhaan ni argamti jedheetan yaada iyyaafannoodhaan waan jiru ijoolleen itti dhiyaatan jiraachuu danda'u kan beekan jiraachuu danda'u isaan irraan argamtee micayyoon tuni waan addaa tokko irra ga'uu dandeechi. Engidihi waaqayyoon ishee waliin yaa ta'u engidihi ilaala. Engaati fayyaa qabdutti bichaadha malee yoo ati fayyaa dhabde akkanatti baasanii si gatu jechuudha. Argitanii ilaalaami dhugaa dubbachuuf odoo maatii kee ta'ee hanga ati duuzutti sibiraan afaan. Isaan garuu guyyaa takka dhukkubsatti taanaan guyyaa takka haala badaa sirriitti argan taanaan fuudhanii toofatti si gatu fuudhanii bakka barbaadeetti si gatu jechuudha. Hojjattee fi dhagaa falaxxee fi maal gootee fi isaan bira hin jiru.
ammaas fayyaa qabdee humna keetiin hojjettee jiraatutti malee huma waa takka na jaallatti amma feeyyuu si jaalatanii angaati fayyaa ta'e takkitti qabdu bichaatti kan si jaalatan si gade ana akkasii obboleettiin keenya tun dhugaa dubbachuuf nama mararte yeroo nan argu እንደውም አረቦታቱ ሼር ጎዴ ቤክታኒ ያው ሞሰኑሞ ሙዚቃ ረት ሂዳኒ ረት ከነበረኒት ካን ከለክሳል ዋና ጃይባዱ ጋር በቹፍ እንግዲህ ባየተ ከናዛዘንቴ ዋቀዩን እንግዲህ ዋኑ ሁንዳዩ ህንደንዳ አክኑ ወሮታ ኡጋሚ ቀበደኒ ማቲፊ ወል አገርሲሳት ይጅራ እንግዲህ ኢን ዋሁን ዱማዩ ደንደው ማቲሺ ኢጃኒ إشياء أجرسيسو وربني الراكاسة توانا كنا الراكاسة سموشي تدريبسه ما تيشي نجاني يا أجرسيسو كانوا من أنجدي ترتي جارسني فيها تقو وانا كنا ترى برم سهرجت في إيدا ليادا ما في وفي الجنون ما تمكين ينجتشو عيروهم تجأنا نقو وجيرة تستيوان وكم يرتو تاي تجأنا نقو هم برباجسو ويربجو فري تاتي وجتشو أنججوستو تيجو እና ከና ቱርቲ ጋር ይቀባዳ አንጋ ቪዲዮ ብራት ሞልት ዴምት ቱርቲ ጋር